Ashama akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota koo hundi keessan nagaa keessanii nagaan waaqayyoo iddoo jirtan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Har'a waa'ee gabaa tokko tokkoon biyya keenya ayyaana garuu ayyaana keessatti maal fakkaata isa jedhu isinii himuu barbaadeen achumaan gabaas xaalli godhee galee jechuudha. Banagaraachin layaan ayyaana faasigiyaa ganaa torbee lama jedheen beeka kiristoosiin kalee namni waraqaa sargii finnaan baree jechuudha torban har'aati jechuudha. Faasigaa kan hiikamu. Dhugaa torban lamaan ani kan wanumaaf hin nagadadhe galee waan ayyaanatu hin naganne dhugaa waaqa dubbachuu garbuu zim jedhee otoo narkuu fite jechuudha. Maal isiniin jechuu barbaade ani ganaa torbee lamaan ta'e torban lamaanii asitti maaliin bita'e itoo argaa ka qidaamee dhuftume hin waxaa waan ta'e ani shunkurtuu hin binne minaan. Banagaraachin layaan rakkoon qabu ani hin beeku dhugaa dubbachuuf yeroo hundumaa lakkoofsa Itoophiyaatiin godhamee minaamin hin beeku heddumaan gaafiin galeete jechuudha. Reegee minaamin ji'oota guyyoota akkas bakka mana hin jedha malee gaafsana hiikama gaafsana qabama minaamin baay'ee isaan beeku jechuudha. Maalumaafuu haala gabaa kanan isinitti maan isin jedhee mana kootti firiijii keessa nannaqadha kan hin bitadhe. Gabaan guyyaa torban hin jira torban keessatti lama jira waan ta'eef rakkoon qabu kanaaf jedheen waanuma xixinnaan bitadha yeroo hundumaa maaliif fireeshuma wayya torbaniin alatti waan biraa kun torbaniin nagaa naanaaf isa malee namni biraa hin jiru waan ta'eef torbaniin alamoo dhaqeen bitadha jechuudha. Narraa fagoo miti. Innaa asitti akkuma argitan avokaadoo bitadhee jira timaatimii fosoliyaan namni avokaadoon kun birrii 50 jechuudha. Baay'ee hin bilchaanne kana mara. Timaatimiin kiiloon birrii 60 50maanis ni kennu. Asitti fosoliyaan kun birrii 40 innaa kan jiru yeroo tokko suruma hin argamu. Ayyaana kana ammoo dasna me'a ture warri qarcaa qaban lafeeffaa nama hojjechuudha. Raafuu murtii tokko shii kanas argadheen raafuun biyya keenyatti birrii 50 40 kennama jechuudha. Bitadhee jechuudha baay'ee kichuu bareedduu tokko. Innaa tooni isitti nimin darbee qullubbii bitadhee shunkurtii bitadhee raafuu maramaa bitadhee koostaa jechuudha kaarotii bitee dinnicha bitee garbuu bitee wanti hin binne jiru. Qopheessuuf ani qimamii qofa ganaadha isiniin jedhee ayyaa qimamii qofa kan ani bitee jechuudha waaqa kororiima abasuuda gurraacha abishii bitee gale. Inni kan ganaanatti fakkaate kiristoosiin dhugaa dubbachuudhaaf torbaniin galeen amma nagaa'ee xinnoo turuu namni waraqata fitee dhufe kasa'aatii gara sa'aatii 11tti. Jedhanii jennaan 18 amma kana torban lamaan qidaamee dhuftuutti namni ayyaanni yoomii jennaan torban har'a. Baay'een kolfee jechuudha. Banagaraachin layaan warran firiijitti naqu feestaalii warran kaa'u qabu kaa'in warra kaan immoo saaminna rakkifnaan kaameeraa gama sana kaa'e kana barana. Inni avokaadoon akka bilchaatuu fi maala keessan kaaseetan midhaan keessaa jechuudha feestaalitti naqee. Midhaan keessan naqa. Innaa asitti nannaqachaa jira. Qaariyaa fosoliyaadha. Fosoliin kichuu bareedduu tokko hin argadhe nan jaaladha yeroo baay'ee qobaashii maddeedha garuu kaarotii dinnicha minaamin itti dabaltanii lafee qabattan kaarotii minaamin hin mi'aa jechuudha. Insallee bitee yoo feestaaliin yoo taa'e bareedduudha jechuudha. Erga ayyaanni qidaamee dhuftu jammarame dafee nyaattadha kaanii. Isiniin jedhaa dafeen jala isaan kana nyaattadha isiniin jechuu barbaade akkana hunduma isaa kaawwamuu qabu kaa'in gosa boruun hojjedha. Raafuu garuu har'aan hojjedha raafuu boruun hojjedha jechuudha. Lachuu har'a hojjechuu hin danda'u. Akkasitti firiijitti gaggalfadha jechuudha. Akkuma argaa jirtani. Gabaan biyya keenyatti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee mirxiidha. Naggaadeedha miti. Suruma naggaadee turee faasechi fuudhanii wal qixxee minaamanatti dabarsuudha tuluboolloo sa'an minaamana warra naannoo gabaa safaraatti dabarsuudha malee bareedduudha jechuudha. Waan humna keessanii bitattanii galtuu fireeshis yeroon argattan jira.
Ani immoo kan itti na ajaju yeroo baay'ee gambeektu warra firuutii ta'an kana. Inni akkasii baay'ee mirxiidha. Hojiitu baay'ee hin jiru biyya keenya keessa. Hojiin namni hojjetatee jedhu hin jiru jechuudha. Hojjeti mootummaatiin ala wanti faabrikaan baay'een hin jiru. Faabrikaa lama jira. Saamunaa Taayigarii fi Laargoo tokko. Achiin immoo simmintoon jira. Tokko waan ta'ees hin jira. Waan sadii minaamana irra hin jiru jechuudha faabrikaan. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaade biyya keenyatti baay'ee marxiidha wanti hundumtuu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bareeddu jechuudha. Jalaa gaggalchaa jira. Na jalaa too bittinneessuun isinii eemi. Kaameeraa akkuma hin gama sanakkaa. Too bittinneessuu. Kusiina hongeesse immoo mulumaa waan hundumaan qaqqaba waan ta'eef na jalaa jijjiirsa. Hamba nagaraችን ላይ ዝንጅብል አፍ ቁልቢ ከናዩ አያነ ምት ዱጋ ዱባቹudhaaf kan hin bite maal ibsitani ani mucaan baay'ee waan naatti tolleef daa'ima faan daakeen maashiniidhaan walitti quncise daakee firiijii godhadhaani xiqqeesse qodaatti nannaqa jechuudha. Isaaf jedheen bite malee giduma waan ayyaana loomii afurin bitaaree jiru ayyaana jedhe juusiin jira indaanqoon jira biluu na hunduraa fuudhee jechuudha. Yaadeen jiru anyways yeroo tokko weessa. Nanna akkasii isiniin jechuu barbaada. Shunkurtiillee baay'ee rakasaa kaleessaa kiiloon birrii 60 ምናምን kiiloo tokkitti bitadhee gale. Mee qidaamee dhuftu namni kiiloo bitaa jimaata quncifataa usurmaa namni. Ani kaayyaanichi ganaa torbee lamatti immoo shunkurtiin biyya keenya jiidhaadha amma waan ta'eef isiniin taa'u. Shunkurtii goggogaa ta'e bittanii galchitanii itti diriirsitu. Amma jiidhaadha baay'ee isaa kan jiru jiidhaadha. Roobnan baasan lafa keessaatti fakkaate. Anna akkasii anyways. Yaa Kiristoos ani baay'ee nufitti kolfee dhugaa dubbachuuf. Naala kanaan maalumaaf waanuma addeennaaf garbuu bitadhe ka ta'us kenneetudha. Silaa isa maalan godha. Roobii dhuftus hin bitama banagaraachin laayiftaanis jira gaban bar. Ari sanbata guddaa bitadura bakka roobiin nan bita. Banagaraachin laayi amma akkasuma yaadumaayyuu. Gana alaasabkum እንጂ ለማማልቱ ነው ዲኤምሲሲ ስላ እና 50 ብር ራፉን ኩኒ ባይ ምርጥዳ ኪቹዳ ቆስጣኒማ 40 ብርዳ ሶዶማኒ ሲሲኒ ከኑ ገሩ መልጥሩቄ ተኮሽኒ ስትጭራቆቶ ማለት ዳኢማ ብሬድ አናኒ ምናምን አካጋራኙን ጀነዩ ድንቻ kiiloo miti nu bira wanti kiiloo hin jiru siniin jedheera akkasumatti dhibbaan bite abishiidha kuni burcuqqoo lamaan bite birrii 120 abishiin warri qabdan nagadadha 120 ta'e dura dhugaa waaqatoo hin dahin dura birrii 35 bite abishii kan amma garuu birrii 120 garbuu bite yaa walumaa galatti birrii 500 caaltu waan itti nagadee dhufe gabaa ayyaana laalaa kaasenu wanti widdinumtu hin jiru qimamoota kana malee fakkeenya kun amma birrii 100 bitamte gororimaan birrii 100 fireedhaan namaa kennu kiiloon gara 1000 waan ta'eeti ilaanaatti fakkaate fireedhaan namaa kennu. Kun seenii rabbashaa jira laan. Diigaa jira saami. Yan buttinne maangoo fuudhee la karaa inni ittiin gahee deebi'e siittiin himu. Naala kanaan nagadadhee like share godha.